wajib dus ka ya waro bisra ala bisra ya abo dala durati mi ga dura dur yaro dura to ko pa nan tana karma dala durati dana bakar rakon na abde abda guys Bapak ko abdi ilmu sibate kale musa de rata sufiyan pasti saja वो गुरबानी जो हाँ वो इतनी जो बात है यार वो जो इंटर है और है इंटर मंगुल पड़ा हाँ फिर को हम गद्दा ता rumah bana ना फिर बहोना तो रेवी ता हाँ थाना से मुझे जाती ये सिवन का जाऊँ इंटर है mana jawab anda terlalu berubah orang cuma jawab nang gerakan pokok mana aku driver izin sebegitu tadi ni aku mau ketiadun kamu tak gua sih kamu ni tidak mungkin iya kamu gua ni tu mana bisa berapa kamu berapa ni biar yang mana tahu yang mana tahu Jadi bisnis yo bukan yang mereka kantana, kalau dia putih yang mereka kantana gua. Itu mudah kan lu banan. Maka aja nih betul betul apa? Betul kan bisnis? Betul. Kan bisnisnya orang dia mana ini. Bapak ko abdi ilmu sibate kale musa de rata sufiyan pasti saja Iko ada dia ni hasil tiap ini dia dia dirana mana cara sana lagi. makasih kau tu dia yang datang Sudah di aku misalnya aku salah tu apa salah media dia jalan itu lagi. dia mereka terpelan yang Hai lah kat darbame tahu lalu na oh jara kani Agak, tenaga tinjau aku bagar teh. man lagi ayo Akan serang dia ni. nadi sedis ena jabate cimimu nida itu sa sedih na kade di dokter ini sebenarnya tidak ni sagale di itu lagani kan uwe mikasi kuda dengan jani turan so tak kanan nani Yang muda cuma berat di dalam merabi. si kuda dengan jani di ilmu sokasi itu sudah Tapi- untuk ya
rabbi bihati amma tana ka ena jabanna ka doktor ga beyti dadde musafir da dadde nanjani amma ko dadde ne timbar amma ko ya al firata wajja dadde to so so tabu barufi arratti yo rabbi je nibadi nanjani musti guddatte nanjani la fula gamne ki debe yanja kana ci debe ya mila gamne sura gatte ja furu ko dirte habi ne dirte do check up garho dute ni hanu torbange bar torban lama jechuun isin dhagootu dhiyoota malee anas dhufuun ture bar guzeewwan dhufte check up godhatu taaturan bar asumaan jira as dhufeetiin torban lama jechuun akka as ta'es yoo deemte ilmoon tunduu dandeessi ibeetanii mootummaan keenya seera haree baaseen akka haala bareedaan gartee karaa nagayaatiin karaa seera qabeeyyiin asitti qas gartee dhufee as jira. Akka manatti hin ta'uu jechuudha. Asii booda mootummaan labsee jira akka namni hin fayyadamne manatti. Kanaafuu akka hospitaala dhufanii warri barate jechuudha warri barate doktoroonni warra ogummaatti qabu akka hin miidhamne akka gartee karaa bareedaan akka bareedatti gartee akka gartee ilmoon tun isinii faayiduu itti jaaniitii kunoo torbaan lama as na fidanii as jira kunoo. Rabbi keenya sirraa baasu. Rabbi sirraa baasu kan du'ama si goona. Rabbi nagaan naa eegu. Hanga jiru konko ofiisi dandeenya wanni si goona takka. Konko na biddani maangoo na biddamu. Ma fayyisuu erga fudhadhu. Yaa galatooma. Gaafa keessanii isiniin laala. Ilmatti ulfaatu jira waan goona. Garaatti nyaattu hin qabdu. Amma nyaadhuti. Mee na qaba. Kurkuun fuudhee naafsa fuudhee. Mari kamu juga ada sabdi. Ol na wada. Sabdi hanya serabut. Sabdi gua. Wajib terus kalau awal bisa ralat. Ya abo dala durati mi ka. Durati ya, durati apa kau nonton apa? Dala durati sana bakar rakon nak abde. Garam tidak kan? Garam mi dana kama me. Ulo tanah sudah juga. Kak bu, jawab. Nanda apa? Ayo. Man. Oh, kamu dah. Aku sudah juga. Satu orang bela. Boys. Ya, dokter. Oh my god. Dokternya apa, dokter? Abu Riyada. Meraham nih, Bu. Dah. Kutas ada pas. Belakang, situ belakang. Woi. Sudah dia. Woi. Sudah dia. Akhirnya dia kurang. Woi, dokter Mama Yusuf aja, Mak. Akhirnya dia situ. Hoi. Mama Yusuf aja, Pak. Ada maminya, ada maminya. Mama Yusuf. Mama Yusuf. Bersih. Mama Yusuf aja, Pak. Rufet, mami Alija. Rufet sini. Mami Nawat. Ada Mama Yusuf. Oi, mami. Dokter mami. Dia jawab. Mami Ali. Mami. Ya dokter mami. Najabat ilmu ol jesi ol denti. Laga na sente. Oke na sente ni kibsa.
Mata dia aku. Injak dia. Ya dokter. Ya dokter. Ya dokter. Woi muda. Woi yo kan mata hati aja nih kami dia. Woi. Ini mau tadi dia. Woi ayo nih kami dia. Woi yo. Hari tik anak itu. Urga tiga baca agak dia. Jesus Christ. You only know what can come. Akam suka dah. Ilmuwan lebah kali ber. Jesus. Jesus. Jangan. You what? Jesus. Jesus. You only know what can come. Jesus Christ. You only know what can come. Jesus. Jesus. Jesus Christ. Jesus. You only know what can come. Jesus Christ. Jesus. Jesus. You only know what can come. Jesus Christ. You only know what can come. Gurbaan micaan ama yeroo xiqqoo booda sirriitti wayyaa isin bira tura biraan beena adeemsisan amma waan isa barbaachisu hundi cinaa dhaabbadhaadha. Doktor, haalli deemsisaa akkamitti? Maal fakkaata? Ammas akkasuma haalli fayyaa isaalleen sila akkami doktor. Haalli deemsisaa hedduu bareedaadha. Wanti biraa inni waan gaarii irra ture of eeggannoon barbaachisaadha. Warri dogongoraan jarjaraan gara sagaraa yookaan gara bosonaa fiigan. Miidhaan isaa irra ga'e hedduu argine lubbuun isaatillee baatee amma kunoo mootummaa keenya seera haaree baatee akka namni hospitaala dhufanii dirqama godhanii kanaaf isinis jajjabaatanii yeroo deemsi akka isaa kunis qunna iddoo karaa sagaraa kanatti guntaan hospitaala isin daawwitti daftanii akka argamtan. Doktar gaariidha. Mootummaan keenya waan bareeda godhe hedduun namaa geejjiba yaa'anii gara ganda keenyaatti lubbuun isaanii baate. Bilaashiin siree ciisee akka fayyadamu godhe beekta. Kabajaan nuti godhe bakka boqottuu inni akka fayyadamurra kabajaan nu godhe bakka boqottuu bakka ajaa akka ta'e nu godhe jechuudha. Kanaafuu sagaraa ajaa'isuun dhaabbattuu jedhamu karaa keenyatti. Dhaabbattuu nurra. Mootummaan keenya waan gaarii godhe jechuudha. Saniifuu sagaraa ajeesuun hawaraa dhaabbattuu asii jabaachuu jechuudha. Sirrii dhugaa keessanii sababa sanaatti nama bichi nama dhoofite hadduu sun jira. Kanaa keessaafuu michi isaa jaatana. Midhaan bakka hunda irratti yaa'anii ganna qorra yoo dhufanii hawaasni bakka kabajaa qabu kanatti dhufanii kaawwatanii kanaa samboota midhaan kana deebi'anii haala bareedaan akkatti fayyadaman lammata jecha.
Gama kan qusannaa midhaanii barbaachisa. Udaamu. Mootummaan keenya ammaan kana wanti akka isin fiddanii gama mana hospitaala isaanii dhiyaatu fiddanii san deebitanii aduu afanii daakanii qoobsanii bareechanii bifa adda ta'een midhaan kasan caalu fatara duraa caaluutu irraa argama. Gaariidha. Kan deebisanii nyaachuun dhufte. Udaamu. Roda umum itu juga rakyat itu nama. Bifaan ulkaat ini amata dhufnyaa cufnidha jechuudha. Kita itu mana roda memang terakabar itu. Kalau jangan ulkaatnya itu bareeda itu enggak. Namni kudhan maatii takka keessa namni kudhan yoo olkaa jedhe amata dhufu deebisanii nyaachuunidha jechuudha doktor. Akkasiti jabaadha midhaan keessan fidaa haala gaarii qorsaa itti fayyadamu haaletti. Bilama jabbaa filan taa'e. Midhaan bareedaa kana haaretti isin qoree akka isitti fayyadamtan mootummaan isin taasise carraa bareedaadha. Carraa kana hawaasaas itti himaa babal'isaa mul'ata carraa kanaan carraa bareedaa kana caala hawdaan hayyettee amata meeqaa booda fayyadamuu qabda. Sagaraa Guyyisaa